Abshaaloo. Ah, Nagaadhani? nagaasitti fakkaachaa hin jiru hin jedhaman. Takki maraadheen jira. Maal taatee Gaafa abshaaloo? na ilaaltu nama nagaasitti hin fakkaadhu. Hospitaalaan ciisaara. Ati sammuun keessan akkamitti yaaduu jalqabeen? Akkamitti yaade? Akka nama nagaan ta'etti yaade. Amma gaafa na ilaaltu hospitaala ciisaan jira nagaan fakkaadhuun maa nagaadha? Nama hospitaala ciisu qofatu iyyuu nagaan gaafatamu? Otoo si ta'ee nagaan gaafattu karaa irratti natti dhufte. Maanni mucaa sammuun keessa sirriitti hoo? Nagaadha nagaan deemaa jira daandiirra deemaa jira nagaadha. Akkam akkamsi gochaa jira? Isimee barattoonni kun. Ati maal odaa barattoota kan jettu ati maal odaa? Ammoo. Ati maal dhuguma jedhanii mooraa mana barumsaa eeguudhaaf istaamalee barumsaaf miti. Maa maraata mucaan sirrii miti. Nama nagaa miti nagaa ta'ute nan deemaan hospitaalaan ciisaaraan jedhamu. Mucaa sammuun keessa sirrii jiru? Akkam akkamisa godhaa? Akkam akkamisa godhaa? Maa maraataa mucaan kuni? Sammuun isaa ammaa sirrii miti. Ati dhuguma hospitaala galuu qabda. Maal inni kun? Barattoota jeeqaniidha kun. Barattoota jeeqanii? Isaan lamaantu jeeqe? Jeeqottu isini. Namni gosa qaba gosi jeequmsa. Kan isaanii adda. Maaliif jeequ? Isin jeeqni barsiistu. Jeeqni ta'e caallis qaba afaan kee. Saatii barsiisaan kilaasii hin qabnetti isin ofii keessanii wal qo'achiisuu qabdu malee akka kanatti jeequu qabdu maaliif jeequ? Maal godhan? Maal balleessan? Maal balleessan? Lama ta'anii walitti asaasu. Asaasaa turanii? Sindirumaa yoo barnootaa bakka hin qabdan. Callis! Callis! Asnatti naasee callis gurbaa? Kan jeequ yoo isaa dhaamu nuyi miti. Callisis siin jedhe. Eeq dullaa fidan. Amma mee jara kana dullaa miti achii gadi addaan itti bu'anii farfalluu hakan. Isaaniif jennee jara keessa akka itti barannuu dhabne. Anaaf barumsi naa galaan jiru dhugaa dubbachuuf. Akkamitti ishee kanatti haasaa mucaan kun amma? Akkamitti shamarranitti dhufe haasaa kan jedhu tokko gaaffiidha. Isheettaa seessatti dhufe. Isheetti haasaa dhaqee itti haasaa nan dhagee yoo nana shakka yoo sin jaalladha jechuun isaa nafu. Akkas jedhe natti bakka akkas hin jedhee. Callisi gurbaa ta'u. Asaayimentii hojjechaa jira maal asirtaa abshaal? Asaayimentii taati. Barsiistuu. Callisi. Mataa keessan jara kana lamaan jechuudha. Mataa keessan bubbuusan. Akkamittiin jeequ jareedha. Waan ofii haasa'u haasa'a. Har'a alaqaan keenya hin dhumne hoogganaan keenyaa jechuudha hin dhumne sababa hin dhumnee fi maqaa isiin qaban jeeqinaa nan didan daree guutummaan isaanii baay'ee wacan hin haasaan isaan warra dhiiraatullee walitti haasa'ee jeeqa malee warri kaan baay'een haasaan warri kun lamaan biroo walitti haasaasu maaliif walitti Isin haasaasu? dhaggeeffadheen ga'u baay'ee haasa'an jirtu. Hunda dhaqi durayyuu dheeraa haasa'aa jirtu dhaqi dullaa fidii gootu. Maaliif jeeqtuu hin jedhee saatii barsiisan hin jiratti ol qo'achiisuu qabdu moo daree keessa deemtanii jeequu qabdu? Barataa dhalee tokko gadi baastanii kana akkanaan nuun gallettanii sabjektii tokko barattan maal taatu isin? Barsiistuun dhaggeeffadhaame. Asaayimentii sun tun kennamti isa hojjechaa turre maal goone nuti? Kan jeequ isadha barsiistu. Ufumaa jeeqee ufumaa maqaa nu qabe deebisee. Injiruun Museen keessa. Jilgeenfadhaa mun lamaan keessan haasaa dhiisi jilgeenfadhaa lamaan keessan jilgeenfadhaa sin jedhe sirra buusaa. Gurbaa? Asiin jira sitti mul'ataan jiru? Daree keessatti ijoollee jettu reebaan aan Sitti jettu. mul'ataan jiru? Kana fiddee dhuftee? Kaname mataa ishee irra bubbuusaanii kan akka buufaatti adeemu jirtu takka araatoftu raatonni kun silaa nama taate miti. Kuni Hin maal? kolfuun kunoo nagartan isinii. Callisisumatti hallogguma. Maal na jechu kanumaan. Kuni maal natti fiddee dhufte bofaan ajjeesa hin jedhee manni kana. Maa bofa wajji wal caalu kun. Boon saree maraatuun ajjeesa kana wallaan. Sammuutti yaada hin qaban bofa wajji wal caalu jedhu kun. Harreedha kana harreedha. Callisi. Abshaaluu callisi kana fuudhititti. Asnatti naasa'e. Dhaqaasin Museen keessa hin jiru warra kilaasii keessa. Hin jiru. Dhaqaasin. Hin jiru inni jee qaaruu jalqee lamaan ga'e. Callis. Deemaa sinasi. Deemaa gara. Eessa dhaqu? Barsiistu isuma. Tan kuta sittuu. Eessa dhaqu? Kottu galata kan. Ittiin jecha Kottu akkana. Eh? Jilbifadhu. Anama? Ani jilbifadhu.
itti kana Ani kan jedhu eenyutu itti gaafatamaa dareessi godhe maqaa barreessaaf wanni inni ishii taasa'eef yeroo san jeeqan inni ishii taasa'ee bakka ati immoo jala janutti fakkaatee dhufte maqaa barreessa eenyutu kilaasii keessatti si shoomate hin jedhame. yeroo san jeeqan dhaabbadhee taa'ee ilaaluun qabaan anis isaanii wajjin jeequun qabaan warri kun lamaan immoo adda jedha. Deematu si ilaala yookaan kanaatiin abshaaluu si ajjeesee taan hiikkadha kilaasii mooraa mara barnootaa kana keessa deemna fuuldura deem. Gurbaa mana fincaanii si ati akkamitti mana fincaanii barsiisotaati maal goota gurbaati? kan barsiisotaati. Mul'ataan jiru hin beektu agarraan barsiisotaa ta'uusaa. Mana fincaanii barsiisotaati maal gootaati? kan barsiisotaa kan barattootaa maal rakkina qabama yoo fayyadamne lamaan isaayyuu waama fokkisaa keessaa gabbusna. Jechuun manni fincaanii mana fincaanii jedhanii qaba. Haa manni fincaanii mana fincaanii ijjisiin argumoo agarraan beektu mana fincaanii barsiisotaa ta'uusaa. Rakkina maal qaba yoo nas dhufe. Maal jechuudha rakkinni maal qaba jechuudha isin akka itti fayyadamtamme shintibeetiin keessaniif kan keenya tokko. Maal rakkina qaba yoo masitti fayyadamne. Achi as natti naasa'inna dhagahi. Borus kottuutti asitti fincaa'aa jedhu. Isinii seeraan miti itti fayyadamaa jirtan. Akka waan boolli isinitti mul'anne gubbaa irratti bubbuustanii borcitanii deemtu. Nuti immoo qawwa saalaalleeti kan seeraan fincaa'aa turre. Maal rakkina qabaan jedhan barsiistu maalis kan barataa kan barsiisotaa kan maaloo kan shamarranii kan dhiiraa kan bineensaa kan sangaa kan harree kan jabbii kan maayii kan bineensaa ta'anii waa adda adda baastanii isinii. Deema si haasaan itti baay'isinam. Wanti kosii keessuma bu'aa hin awwaalamaa keessa gaddeebi'aa. Waan hundaafuu akka lama taasisina gara deema sitti. Deemi. Warqeemtee birriimtee jedhamu dhaabbatee achi keessa. Woi. Maafi inni tama jette maalidha? Maaf akkasitti akkam? Keessatti Ani jedhama jedhe tokko ni jedhe. Ookee maal jechuudha ishiin beekume? Akka jechuudha. Singallee moo mas beekama na godhaa jirta? Arii naan galuuf naaf waan akkasii. Singaluu. Ati nama yoo itti muudii qabattan jedhama. Ati mee ati shamarreedha maal taddisi godha beektaa? Shamarran ta'u makeetti. Kan baay'ee si dhibu amma ati mee jaalala beektaa ammati? Beeku. Dhugaadha. Yaa muudii qabattu maa muudii qabattu natti fakkaata beeka. Har'a muudii miti. Rabbi mee jaalala akkasii qabe beeka. Mee nama kamera jaalala si qabe si nama jaalalli qabu mitiiti tokkoon fakkaattu ati. Sumarraan ni qabu kaasa. Ajarraamu. Ati mee durbaayyuu ati. Ati durbaayi shamarranii ati. Maani? Anoo akka dhiiraatan si lakkaa'u akka dhiiraatan si yaaluu jalqabaa jira. Maalaam akka keessa dhiirri naasaa? Maali mootoree? Dur shamarran durii ettee biyya tokko irra buufattee maala dhiisga na fudhuu galettee uftee jaarsummaa sitti ergatti. Isheen amma gaafii akka goonu muudii qabattu. Jaalala beektaa yaati? Jaalalan beektaa nama jaalala beekuun fakkaadhuun akkamittiin akkasii maddi nagarreeti gaafa jalqaba dhufte. Hin fakkaattu garuu. Jaalalan beekama maal na beeka dhaama koo jaalala beekuu jiramu garuu namni jaalala koo naaf hubachuu hin dandeenye. Tolis. Ishi kana jedhu. Ishi jaalaluma jechuun maal jechuudha? Jaalala jechuuni maal jechuudha ati amma siif ganaa siin gallee mitati ati muudii qabatta anaafati. Anaafati ganaa anaafsi jechuun sangaa lafarree walitti qamadanii qotuu jechuudha lafa beektaa anaafati. An sangaa tarree jechuudha garaa bira maal tura walitti hin taane jechuudha. Nama dhiitaadhaan. Kunoo yaa dhiitaartam akka dudduwaan dhiitaartam. Naannoo saartam abshaalaa. Fuulduraan asoftu dudduba akka qorti dhiitaartam. Areen jedhu ammoo akkas.
Gaafa akkasii dhoobe maaf siin galuusin. Hin beeku kaa. Si galu qabda. Jaala Ani kee. koo gexariidhaan dhufeedheera. Baay'ee baadiyyaa dhuftee. Baadiyyaadhaan dhufee. Jaala keetiin ibsadha jettaa. Yoo sii galate keetiin ibsadha jettaa. An akka kee muudiin qabadhu. Jaala jechuustu. Niatti. Lagi gawaa kiti Gurbaan taate Maalan godhee barsiistu? maalan balleessee inumaa maalan balleessee ta'e immoo dubbii Isinitti an bu'ee darbaan jiraan barsiistu. darbaa irta isinitti hin bu'e maaliif itti buutee jaallalaan deemtu Isinitti an bu'ee barsiistu. Darbaan jira. darbaa irta Eh. sabee haa ta'u natti bu'uun keessa rakkoon qabu dhaqiitii waan haasofnu jira abshaaloo waan miti kun Abshaaloo? Abshaaloo eessattan argama? asnatti naa isaniiti amma deeme abshaaloo waan miti kottu dabe Abshaaloo eessa hin waama arga? Abshaaloo eessa hin argama? eessa hin arga ani barbaadure anas si argu milmoo seete moo deeme barbaade kot ana barbaade si argaa eessattan argaman deeme si deem barbaade kot Barsiistu. maal taate immoo Dhiifama amma isinitti an bu'ee darbe. maraataniittu bakka akkuma jirtanitti mataan keessan hojjetaan jiru garuu Lakkime. Isinitti bu'ee waan darbeef dhiifama. deebisaan deema abshaaloo barbaade kottu rakkoon qabu siin jedhee Abshaaloo tole. maali joo mucaan hin gadhiisee Kun koo siidii akkamittiin ta'u? Akkoo ani koo argadhe garuu sirrii miti. Akkam jirtu? Si qaame. Jirtu? Akkam jirtu mee? Nagaadha. Nagaadha. Naguma nagaa. Nagaa. Maanni daftara keenyatti irraa ba'e mi'aatu. Abshaaloo argitanii? Abshaaloo. Eessa jira? Maanni abshaaloon maal ta'e? Maal? Keediko. Abshaaloon argine yaatar. Ani argeen ture garuu maal eessa jira? Argitee? Magaan arginaati dhugaa. Anaan na nyaachuu ka'e na bira darbe. Nagaa gaafadhee naani nama hospitaala keessa jiru nagaan gaafatama malee namni sirriin nagaan hin gaafatamu naan jedhe. Hin argine yaatar. Barsiistuun baay'ee ifattee barsiistuun baay'ee lolteenii turtanitti fakkaate jira. Barsiisummaa maal godhe? Ifatteenii turte yoo jechuun Maal taate maaliif barbaade? barsiistuu barbaadaniira. Maaliifidha maal godhe immoo? Maalan beekan waan godhe garuu barbaadaniirti barsiistuu. Mucichi garuu har'a sirrii miti beektanii? Na bira dhufee akka ta'e tokko ta'e baay'ee maraataa ture maal ta'edha garuu. Maal ta'e garuu mucichaarra? Maal ta'e? Anoon beeku waan inni ta'e abshaaloon har'aa anaanis naan lolaa ture nagaa gaafadhee naan. Maal ta'e inni garuu? Way balleessuun oolu jechuudha akkas taanaan. Maal balleesseeti maal kan balleessa? kan maraa ture. Nuti maalitti beennaa sabboontu? Tole bakka ka'ee barbaadaniin dhufa. Nan barbaadani malee. Tole Itaan qabi. malee kan abshaaloo barbaadu nagaan taa'ise. Si Waaqayyo qaawwe. si gargaaru. Jedhaa. Maaloo harkis taree Anas dhiisu addaan qabu. isin baase walittan isin deebisa jedhee. Abshaalu. Maal hojjetaa jirta? Kanan galagalchuu feena na didibaa. Kana garagalchuuf jettee? Amma kun kana humna keetii waan garagalchamuudha kun. Salphaa ture bar. Inni kana kuffisuuf jettaa jirta ka. Nan kuffisa waan addunyaa kanarra wanti hin dadhabamne tokko jira. Hin jiru. Garuu maal taateeti har'aati? Ha? Maal taateeti hin jedhu? Maalan ta'e? Maalan ta'e? Ijoolleen hundinuu abshaaluun maal ta'e abshaaluun maal ta'e chaaru. Biyya bushuu fedhaadhin. Biyya Baratee biyya bushuu fedhaadhin eebbifamanii. osoo eebbifame bushuu yaadde. Gara fuulduraatti. Ammoo yaadaan jira. Biyya bushuu fi bushi immoo gaariidha. Maal dhufteeti? Maal na biraa maal hojjetaati? Ani maal taatee dheeman dhufe. Atamuyyuun barataan jira. Barataadha atamuyyuu. Maalan barataa tura marataara. Xumureeti nammayyuu barumsa. Barataa marrakinoo numa baranna egerees numa baranna. Jabaadhaa baradhaati. Nuyi barannee xumuree taa'aa jirra beektaa. Xumurtee? Xumuree mana kutaa fixee eebbifame mana taa'aa jiran. Maal dhalee kun? Inni kunimmoo asumatti na sabdaa yaabsha. lakkii haa dhufte amma maasa gargaaru sin. Ani immoo barsiistutu abshaaloo barbaaditii waamii naan jette. Barsiistuu? Barsiistuu. Barsiistuudha kan biraa jirama barsiistuu. Barsiistuu? Abshaaloo barbaadi waamii naan jette itti barsiistuuni amma waamii naan jette. Maalan godhin beekta mana fincaanii ta'e inni keessa kennamu. Mana fincaanii barsiistuu dhaqeeni. Kan barsiisaa seentee
Seenin arrabsee beekayi. Ni arrabsee biyya dachaa. Har'a sirrii miti jedhameen. Har'a ati sirrii akka hin taane. Maali wanta gurbaa kana maqaasaa gurmeessaa dhagayi. Maarsi godhe gurmeessaan immoo. Gurmeessaan kan nama farsoo fidee farsoo dhuginaan jedhee farsoo dhugee mana barumsaa dhufee isaan booda namni tokko nama natti fakkaachaa hin jiru. Barsiisaas barsiisaa natti fakkaachaa hin jiru. Barataas barataa natti fakkaachaa hin jiru. Namni tokko nama natti fakkaachaa hin jiru. Atiyuu nama natti fakkaachaa hin jirtu deemi. Atiyuu nama natti fakkaachaa hin jirtu deemi. Ayi farsoon har'a hin hojjette. Deemi jabarraa. Kottu naariidhaafi mana barumsaa dhagaluu har'aa mana barumsaa nan galaar naqu haqu nan naqa ture. Barsiistu. Kottu taa'imee aanan qixxaadhuuti akka hiriyaa kee atti na bukkee taa'e. Har'a maal gochaa oolte yaadattaa maal balleessaa oolte guyyaa guutuu. Mana barumsaa dhufeeraa har'aan. Dhufeeraan? Dhufeen ture har'a. Dhufeera dhugaa. Ati sirrii dhimmaa ofii garuu. Har'ama. Har'a sirrii miti barsiistu. Walumaa galatti sirriidhaati mataan kee. Mataan koo xiqqoo akkasii jaallateera natti fakkaata. Mee amma akkasitti. Ifama sin gaafachuu dhufe jaarra. Mee dhiifama na gaafadhu waan hundumaafuu abshaaloo. Har'a mee akka hiriyaa kiyyaattiin na bukkee taa'itti akkuma barsiistuu keetitti iyyuu nan ilaalin. Rakkoon kee maalidha garuu maalidha wanta ati jeeqxuuf gosa sittiin dhageessu waggaa dheeraa wallollee sitti iyyee arraba malee ani fata guyyaa tokko tola walitti haasofnee hin beeknu jeequmsa dhiistee hin beeknu. Maalidha mee rakkoon kee? Mee waan hundaafuu as garagalu. Maatan. Waan biraa yaada hartaa inni bira teessee ammas immoo akka hiriyaa kottu bukkee si keenyan. Mana barumsaa har'a dhufeera. Nyoolle. Mana. Yoo xiqqaate si'a sadii ol si farramsiiseera. Kana garuu waan inni si farramsiisu tokko hin qabu. Si galee carraa isa dhumaan siin jedha carraa isa dhumaan siin jedha garuu carraa isa dhumaan kee kanarraa kana booda. Si galee dhaqxee abbaa kee fidda. Maal gootu? Si galee. Abbaa maal gootu? Haadha wayyuu har'aa abbaan yeroo baay'ee dhufe miti abbaan yeroo baay'ee waan dhufeefi mee har'a haadhatti jijjiirume haadha natti fide. barsiistu isaa haati. Dhiis abshaaloo callisi garaan haadhaa hin beeka ni haadholeetti garaan jabaadha. Gaafa isaan achi as natti dhufan garaan koo ni dide. Yoo danda'ame abbaa kee faana walii gallee si ariina. Kanaaf abshaaloo haadha natti fidin. Garaan haadhaa hin beekta ani haadhatti garaan jabaadha. Haadholeen dhufanii naan asii achuutu isaan na bira hin gahin garaan koo ni dide. Kanaafuu abbaan kee haa dhufuuti. Abbaan koo inni dhukkuba isaa. Abbaan koo bor inni dhukkuba. Bor mana oolu natti fakkaata inni dhukkuba. Yoo mana qorichaattis geessuu dandeenya. Yoo immoo baay'eetti cimuu dhiise immoo manuma ciisaa oola waan ta'eef inni dhukkuba abbaan koo maazariin koo dhuftu isaa armeen qabu. Dhukkubaa jira faazarii kee. Lakki bor dhukkuba. Bor dhukkubaa? Si homtuu siin galuu hin jedhamu cannana tolaanis siin ta'u lolaanis siin ta'u bakka si faana haasa'uun bakka. Abbaa koo dhukkubuu hin danda'u. Dhukkubuu hin danda'u dhukkube abbaa koo kamitti utuu dhukkubaa ooluun fidaan. Har'a nagaa qaba boruun dhukkubaa. Boruun dhukkubaa. Waan fidi goote dheef dhukkubaa. Abshaaloo dhageessaa kuniyyuu waan hin si yaadeefi malee ani otoon asiiti. Harmina dhuftu dheeni maaliif harmina dhuftu. Ol si dabarsee jennaan takkaan ari'amtala si galee badiin kee baay'atteera mooraa mana barnootaa kana keessatti. Amalaan kan si kaa'e garuu disee hunda namaa lolurra gorsi dhala namaatiif hin barbaachisaa waan jedhu tokkoofiin of bira si kaa'e si galee. Siin ta'u taanan immoo deemtaa achumaan galta ansi ari'uu hin danda'a. Si galee hin fiddaa boon fidduu abbaa kee boo. Wal beektuu yoo abbaa wajjin. Wal barsiistaa fiddee. Wal beektanii hagammaatti. Na dhaga'iika. Tolaan sittaa seemi siin galle miti hagamma ka'ii deemi. Eessa naqa? Dhageesse ka'ii deemi. Abbaa miidhaa deema. Ka'ii deemi siin jedha abbaa kee firii kootu boo ka'ii na bira. Eessa naqa? Barsiistuu har'a dhiifama siin gaafachuu dhufe. Sila mana fincaanitti isiitti dubbadheen ture dhiifama. Sammuu kaas ta'inuma. Dhiifama dhugaa. Kamii firsi waa mereyaan. Har'a nama na balleesse. Har'a namatu na dorgorsiise naa. Namni maal si godhu? Sammuu kee namatu ajaja jechuudha. Mucaasa hojii dhaabaa gurbaa hin gadda sana dhaqqasa sin ariitan sana maqaan isaa jedhani. Maal ta'e inni? Farsoo naa kennee dhuginaan jee farsoo nama baase. Ahaa. Gooftaa isaa haratteeti gaan akkasitti asii awwaala nattaa isaa turte. Farsoo nama baasee mana fincaanii keessaan dhufee dogoggoranii kan barsiisotaan seeni baran. Kan barataa seeti. Akka kan mana fincaanii sun kan kee ta'eefaan beeku. Kokkee qabee afaan si naqeen jaalattee dhugdeemi. Kan kee akka ta'eefaan beeku mana fincaanii sun ilaala. Kan barataa seen deemen kanuma kootu seen. Gaafa mana fincaanii sana dhufu situ keessa nyaatti dhufe
Manni sun kan keeti. Kan keeti? Farsoon hoo baasa kun? Duraanuu mataan kee sirrii miti. Duraanuu fayyaan qabdu isa irratti immoo dhugaatii si obaasanii. Farsoon hoo baasa? Duraayyuu gadhiistee taa'u. Gogaa fayyaa. Kayyama. Isa dhaqu. Isa farsoo dhugdes, isa shinti beetii seentes, si galee. Isa farsoo dhugdes, isa shinti beetii barsiisotaa seentes, isa asii onnatti taasoftus, sun hunduyyuu siifaa ta'udha. Dhaqi. Kai. Kai dhaqi. Abbaa kee fidi gootu. Abbaa? Ol fidaan na biraa deemi. Kai. Maasarii ni danga. Kai na biraa deemi. Kai siin jedhame. Isa dhaqu. Obbo keessi keenyaan ani kottu kaayinan qixxaadhuu taa'e ma. Biiroon kalaa kottu biiroos na bukkee taa'e. Deemnuu biiroo. Maali ijoollee? Dhalli gorsanii dhageenyi homtuu isaan gala. Wuush! I got